Nagaan isiniif haa ta'u kun baayoloojii kutaa 11tii kana dura kireeb saayikilii ilaallee turre amma immoo elektiroon tiraanspoortii cheenii itti fufnaa jechuudha. Elektiroon tiraanspoortii cheenii keessa maaltu uumama? Elektiroon tiraanspoortii cheeniidhaa fi keemiyoosmoosisiin walitti deebi'anii oksideetiif foosforileeshinii uumu. Yommuu link ri'aakshiiniidhaa fi kireeb saayikiliinii fluid maatriksii keessatti uumamanii elektiroon tiraanspoortii cheeniidhaa fi keemiyoosisiin the inner mitochondrial membrane keessatti uumamu. Akkaataa elektiroon maayikirogiraafiin agarsiisa jechuudha. Mitochondriyaanii double membrane qaba. Isa double membrane kan keessa membrane gara keessaatti aanu innerii keessatti uumamaa jechuudha kun. Kiristee keessatti kiristee jechuun dhangala'aa isa mitochondriyaa keessatti uumame san achi keessatti maaltu uumamaa kan jedhu tokkoffaa hydrogen ioniin reduced naadiidhaaf reduced faadiidhaan baatamee jiru split gara hydrogeniif gara elektirooniitti qoodamaa jechuudha. Elektiroononni chaanalii isaa elektiroon tiraanspoortii cheenii sana keessa deemu. Anniisaa dhabaa jechuudha. Gara tokkorraa gara tokkorraa gara tokkootti wayita deemanii anniisaa dhabaa deemu. Isaan chaanalii jiran san keessaa chaanaloota jiran san keessaa sadi pirootoonii gara dhangala'aa keessatti gara intermembrane space'itti baasu, gara alaatti baasu. Elektiroononni wayita chaanalii tokkorraa gara chaanalii biraatti deemu anniisaa dhabaa deema jenneerra. Anniisaan dhabamaa deemu suni hydrogenii gara alaatti baasuudhaaf gargaara. Elektiroononni naadiirraa dhabamanii paampota yookaan chaanalii sadan kana keessatti kana godhu. Moolekiloonni akka elektiroon keereriitti tajaajilan eenyufaadha asi keessa amma asitti. Kun intermembrane space jedhama iddoon isaa. Kun ammoo kiristeedha inner membrane spaceidha. Maaliif membrane biraatti jira waan ta'eef gubbaa kanarraan jechuudha. Proton paampii kam faqannaa fakkeenyaaf chaanaloonni jiran isa jalqabaa kana naada dihydrogenous complex jedhama. Ubiquinone socho'aadha. Asiif achi socho'a. Chromatin complex from B to C1 kan jedhamu jira. Chromatin complex C, chromatin complex A baay'eedha isaan kun. Isaan kana keessa inni sadii maal jenneerraa hydrogenii gara alaatti baasaa jenneerra. Tokko, lama, sadi. Hydrogenii gara eessaatti baasaa? Gara alaatti baasaa jenneerra. Hydrogeniin iddoo kanatti erga split ta'ee booda elektiroonichi kanaan seenaa. Elektiroonichi maal ta'a? Chaanalii kana keessa dhufa reduced dihydrogen complex kana keessa dhufa ubiquinone kana keessa dhufa kompleksoota C kana keessa dhufe kana deemee xumurarra oksijiinii wajjin walitti deebi'ee booda bishaan uumuudhaaf gargaara. Hydrogenonni bahan ammoo iddoo kanarratti konsentriishinii uumu. Konsentriishiniin baay'atu. Iddoo kanatti hin xiqqaatu. Kanaafuu diffusionii akka ilaaletti yaa'insa isa gara cunqaadhaa gara callabaa'aatti jennee akkuma laallee hydrogeniin kun gara ATP sinteesiidhaan gara keessaatti deebi'u. Wayita kana ADPdhaa fi foosfarasii walitti deebi'ee ATP oomishuudhaaf gargaara jechuudha. Xumura elektiroon tiraanspoortii cheenii keessatti elektiroononni maal ta'uu
Pirootoonii wajjin kombaayini erga ta'anii booda oksijiin moolekiilii uumu. Oksijiiniin moolekiilichi maal ta'a? Bishaan haayidroojinii walitti deebi'ee bishaan uumaa jechuudha. Kanaaf oksijiiniin terminaal elektiroon acceptor jedhamtee waamama. Be careful. What is the final electron acceptor jedhamtee yoo gaafatamte oksijiinidha. Garuu what is the final electron acceptor in the electron transport chain jennaan waa biraati. Maaliif inzee jedhamtee gaafatamte cheenota kana keessa chaanaalota kana keessa eenyutu isa xumuraati jechuudha. Gartee eenyutu isa xumuraati jechuudha. Garuu inzee osoo hin jedhin salphumatti what is the final electron acceptor jedhamee yoo gaafatame oksijiinadha. Kun gaafii tokko illee hin qabu jechuudha. Sana booda naadiin dehydrogenated by the dehydrogenase complex and hydrogen ofirraa figata. Faadiin ammoo dehydrogenated kan ta'u ubiquinoonidha jenneera. Ubiquinoon socho'aadha iddoo tokkoon dhaabatu. Kanaafuu elektirooniin reduced faadirraa dhufe iddoo tokko qofaatti sadan san keessaa iddoo lamaan kana keessa lamaan keessatti qofa dalaga kan faadii jechuudha. Pirootoon paampiin kun gocha isaarraa kan ka'e pirootoonichi gara alaatti kuufama. Sana booda diffusioniidhaan gad deebi'a. Sana booda ATP senteensii seena. ATP senteensii innaa seene rootorii sochoosa. Rootorii kana yeroo sochoose booda ADPdhaaf ATP walitti makee boondii sadaffaa irratti annisaan akka kuufamuuf gargaara. ATP senteensii kanaaf gargaara jennee haasofneerra. Oksideeshiniin naadii pirootoonii 6 akka gadhiisu yookaan darbuu pirootoonii 6tiif oksidaayizd ta'a. 6tiin oksidaayizd ta'a. Reduced naadiin jechuudha. Kanaafuu naadii tokkorraa ATP sadarkan. Molekiilii naadii tokkorraa reduced naadii tokkorraa ATP 3 oomishuu dandeenya. Faadii tokkorraa immoo ATP 2 oomishuu dandeenya. Faadii tokkorraa the oxidation of one molecule of fat results in 4 protein passing through the ATP synthase and solids to synthesize just 2 molecule of ATP. Kana yeroo walitti ida'anu walumaa galatti ATP 38 argan. Garuu ATP senteensii matumti isaa hojiidhaaf iyyuu anniisa barbaada waan ta'e ATP 2tti fayyadama. Dandeettiin isaa immoo 36 jechuudha. Gulukoosii tokkorraa 36 arganna jechuudha. 36 argan. Kun yoo haalli mijaatee fi yoo haalli mijaa'in sana gadis ta'uu danda'a, sana olis ta'uu danda'a. Garuu istaandaardiin isaa 36 jedhamee akka walii galaatti fudhatame jechuudha. Akkamittiin dhufee walumaa galatti ATP 2 gilaayikoosisii irraa arganne eda'uu, ATP 2 kireebsaayikilii irraa arganne eda'uu, ATP 2 ATP 4 elektiroon tiraanspoort cheeniin ammoo naadii 2 gilukoosisii irraa arganne gilaayikoolaayisisii irraa arganne naadii 2 link reaction irraa arganne walumaa galatti naadii 4. Naadii 6 immoo kireebsaayikilii irraa arganne walumaa galatti naadii 10. Naadiin tokko ATP 3 oomishu taate inni 30 ATP 30 asirraa argame jechuudha. Faadii 2 arganna. Kireebsaayikilii irraa reduced faadii jechuudha. Faadiin tokko ATP 3 oomisha waan ta'eef isa 4. Walumaa galatti electron transport chain irraa ATP 34 arganna jechuudha. ATP lamaan kaanii wal ta'edhaatu 38 ta'a. Lama immoo ATP senteensii itti fayyadamaa waan ta'eef 36 akka walii galaatti arganna. Hubadhu kaarboon daayoksaaydiin liinkii reakshinii keessatti lamatu uumama. Liinkii reakshinii irratti ATP'n sirumaayyuu uumama. Kaarboon daayoksaaydiin kireebsaayikilii irratti ammoo 4tu uumama.
Walumaa galatti kaarboon daayoksayidii 6tu uumamaa. Walumaa galatti kaarboon daayoksayidii 6tu uumamaa jechuudha. Inni kunis isuma kana samaraayizd godha. Walumaa galatti ATP 36 akka argannu piroosesiin tokkoon isaa akka arganne bishaan moleekilii 6 fi kaarboon daayoksayidii 6 fi 36 ATP akka argannu nutti agarsiisa jechuudha. Kunis kanaaf immoo marsatti aanu wajjin ilaalla. Nagaan tura.